Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dhaggeeffattoota kabajamtoota keenya kan dhiiraa kan dhalaa kan biyya keessaa kan biyya alaa jirtan hundi keessanuu akkamiin nagaa fayyaadha eega jennee booda har'aa yaadannoo gaafa ihaadig tokko gaafa afaan oromoo abaacaa irraa gara laagaamaatti jijjiirame san yeroo san leenjii san irratti barsiisaan ani jechuudha gaa akka qoosaatti waan garagaraa barsiisota bohaarsaa ture jechaadha. Saniin arraan tanaa dhiyoo tana guyyaa lama dura akkana namarraa harkadhee sanarra isiniif dhiyeessuudhaaf deemaatii na waliin turtii gaarii isiniin jechaadha. Hanga dhumaatti viidiyoo tana laala anaa gaafa san dhiyoo gaafa san ammaa fi gaafa san kamiin irra qallaadan beeyne kanaafuu dhaggeeffattoota gaa kabajamtoota keenya kan dhiiraa kan dhalaa viidiyoo kana harkachuu guyyaa abdas na jeeti jira. Manni barnootaa kun Maariyaam Safar na fakkaata. Yeroo san waggaa 10 dura gaa'ii laagaamaa akka qoosaatti dura dhaabbannaa jechaadha. Kaniin waan kana wanta godhee gizeessa yeroo saniif qopheessee ture jechaadha. Walaloo yookiin akka qoosaatti kaniin godhe kana gaa walumaan turtii gaarii waliin haalaalloon isiniin jaa. Himatamtoonni hariirri kanneen naaf hojjetanii kan ja'anitti nuti aangoodhaaf osoo hin ta'in nuti kaayyoon keenya waliin taanee misooma itti fufaa dubbisuu fi barreessuu kana galmaan keenya jenneeti malee aangoo fi nuti jaalu. Itti dabaluunis olola farreen misoomaa kanneen akka seerlugaa fi giraamarii faan odeessaniiti jaalu. Akka muummichi ministeeraa obbo Afaan Oromoo jedhutti mariin teenyatan torbaan kanaa dubbisuu, barreessuu, dhaggeeffachuu fi dubbisuu fa'aa waliin taanee waliin mariin taasifne guddina misoomaa itti fufaa dubbisuu fi barreessuu kan galmaan keenya jennee karoora waggaa 5 baafanneetti jirra ja'an. Itti dabaluunis muummichi ministeeraa Afaan Oromoo akka ja'anitti hoggantoonni lamaan akka qajeelcha barsiisaa kitaaba barataa waliin tahanii wal mari'atanii hin hojjetan taanaan rakkoon dubbisuu fi barreessuu yoo deebitee dhufte irraa akka hin buune akeekkachiisa kannaniiti jiran. Keeyyata tokkoo fi lama keessa jiraatan kanneen akka jechaa dubbisuu barreessuu himaa fi ibsa gaarii kan kana fakkaatan ja'anitti rakkoon bulchiinsa gaariitti qabna ja'an. Mufannaan nuti kabajamoo obbo Qo'annaa jechootaa irraa qabnu. Mufannaan nuti kabajamoo obbo Qo'annaa jechootaa irraa qabnus naam jecha birsaga matimaa fi kutima faadha jedhee jechoota nuti walitti qaqqabne addaan qoqqoodeeti jira ja'an. Himannaa kana dura ta'an mana barnootaa obbo Boqonnaan lammaffaa lammiilee haalaniiti jiran. Akkasuma miseensonni boqonnaa kanneen akka Gilgaala, hojii daree, hojii manaa fa'aan ja'anitti shororkeessitoota tokko kanneen ganda keeyyata 1 fi 2 keessa jiraataniiti malee gaabiin tumtaan uummataatii miti ja'an. Gaabiin jiraattonni kaasan tun sirrii ta'uu eega himanii booda jechoota adda qoqqoonnee kana walitti deebifna ja'an. Gabaasaan keenya obbo Afoollee akka ja'anitti sabaa fi sablammoonni barnoota keessa jiran kanneen akka herregaa, saayinsii fi keemistirii, fiiziksii fi baayoloojii hawaasaa fi kan kana fakkaatan kaleessa hiriira nagaa ba'aniiti. Gaabii isaanii maal jennee gabaasaa keenya obbo Afoola akka gaafannu nuti haariyumsa ammaan tana afaanotaaf dhufe kana karaa nagahaatiin laabdarii gaafannullee nama nu jalaa dubbatu dhabne ja'an. Nama nu jalaa dubbatu dhabnaan mirga keenya kabachiisuuf hiriira nagaa baanee ja'an. Akkuma hiriirri karaa nagaatiin deemaa osoo jiru warreen farra misoomaa qabeenya barnootaa kan akka meeshaa deeggarsa barnootaa qalamaa fi chookkii fa'aa gubaniiti jiran ja'an. Kana booda ajajaa waraana obbo Siiviksiin Agaatii konkolaataa lama erguudhaan boombii aaraa dastaara jala darbee adda faffacaaseeti jira ja'an. Kanneen achirratti qaban maasii fi keemistirii fi
ispoortii ta'uu beekameeti jira. Kanneen hidhaman keessaa sa'a sadii booda leenjii fudhatanii durataan laabiraa sa'a sadii booda leenjii fudhatanii akka bahan durataan obbo Dikshinariin himaniiti jiran. Dhaggeeffattoota kabajamtoota keenya oduuwwan har'aaf qabannee kanumaan turtii gaariidha. Viidiyoo kana harkachuu kiyyaabanu baay'ee sarpiraayiz na godhe dhugaa rabbii hedduu gammadee dasna jee namaan naa kannee viidiyoo kana ni beektaa miilaali jaanii iddoo tana naa kannanii hedduu dasna jee biraatiif qophii biraatiin hanga walitti deebinutti dhaggeeffattoota kabajamtoota keenya isiniin jaaladha horaa bulaa deebana dagaagaa nagayaan naa jiradhaa kan isiniin jiru Baabeliyaas yuutuuba kiyya sabskiraayib godhuu hin dagatinaa jechaadha. Hanga qophii biraatiin walitti deebinutti nagayaan turaa horaa bulaa deebana dagaagaa nagayaan jiradha.